kabajamtoota saba Waaqayyoo baga Waaqayyoo nagaadhaan waggaa 2015 gara waggaa 2016tti nagaadhaan isin dabarsee isin jedha. Baga gammaddanii baga gammanne bara kana keessas Waaqayyoo sagalee nuuf qaba. 2016 kana keessatti waan nuuf godhu qaba. Kanaafi ergaa sagalee Waaqayyoo nu ergu walii wajjin ilaalla. Guyyaadhaati Waaqayyoo sagalee kana akka isiniif hiruuf kan inni naaf kenne. Eegan isinii dubbisee booda kadhata gabaabaa walii wajjin godhannaa. Kan isinii dubbisu macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 1-20 isa jiru eegan dubbisee booda kadhata gabaabaa wajjin godhannaa. Kana irratti sagaleen irratti wajjin bara. Kana jedhanan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Biyya gara sakan Efreem gubbaa mandara Efraayim zoon jedhamu keessaa namichi Ilqaanaa jedhamu tokko ture. Ilma Yerohaan, ilma Ilihuu, ilma To'u, ilma Zuuf nama Efreemiiti. Ilqaanaan dubartii lama qaba ture. Maqaan ishee tokkodha Hannaa, kan ishee kaan immoo Finaanaadha. Finaanaan ijoollee qabdi, Hannaan garuu hin qabdu turte. Ilqaanaan waggaa waggaatti Waaqayyo Gooftaa machaaf sagaduudhaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf mandara isaatii gara Shiiloomitti ol ba'aa ture. Shiiloon kun immoo iddootti Hoofinii fi Fiinahaans ilmaan Eelii lamaan luboota ta'anii Waaqayyoof hojjechaa turanidha. Ilqaanaan yeroo aarsaa qalamu dhiyeessu hundumaatti haadha manaasaa ishee Finaanaadhaaf, ilmaan isheetiif, intaloota isheetiif foon dhiyaatu sanarraa qooda isaanii hin kennaafii ture. Waaqayyo akka Hannaan ala hin godhanne yeroo godheeyyuu Ilqaanaan sababii ishee jaallatuu fi gahaa ishee harka lama hin kennaafii ture. Waaqayyo yeroo kana Hannaan ala kan godhanne waan godheef Finaanaanis masaanuun ishee aarsuudhaaf tuttuquudhaan duchiifte. Kunis immoo waggaadhaa gara waggaatti ittuma dhufe. Yeroon isheen gara mana qulqullummaatti ol baatu hundumaatti masaanuun ishee hamma isheen boossee midhaan lagattutti ishee hin tuttuqxii turte. Ilqaanaan abbaan manaa ishee, yaa Hannaa, maaliif boossaa? Maaliifis immoo garaan kee akkas gaddaa? Maaliifis immoo midhaan hin nyaattu? Dhuguma ani ilmaan 10 irra siif wayyuuree jedhee ishee hin gaafate. Gaaf tokko Shiiloon utuu jiranii nyaatanii erga dhuganii booddee Hannaan kaatee hin dhaabatte. Eeliin lubichi garuu michichila balbala godoo qulqullummaa isa kan Waaqayyoo bukkee barcumarra hin taa'aa ture. Hannaan garaa isheetti guddaa gadditee mararamtee bu'aa Waaqayyoon hin kadhatti turte. Yeroo sanatti isheen, yaa Waaqayyo Gooftaa machaa, rakkina ana garbittii keetii yoo ilaalte, yoo ana yaadatte, yoo ana irraanfachuudhaa baatte, mucaa ilmaan yoo naaf kennite, anmoo mucaa guutummaa bara jireenya isaatiisiif nan kenna. Qarabaanis mataa isaarra hin ga'u jettee hin wareegde. Hannaan ittuma fuftee kadhachaa yeroo turtetti Eeliin tutuchaa afaan isheetii hin argaa ture. Sababii Hannaan garaa ishee keessatti kadhattuuf hidhiin ishee duwwaatu tutuchaa malee sagaleen ishee hin dhaga'amu ture. Eeliin kanarratti hin machoofte dubartittiidhaan, ati amma yoomitti machooftaa? Daadhii waynii kana dhaqii of keessaa baasi jedheen. Hannaan garuu deebifteefi, yaa Gooftaa koo, ani daadhii waynii yookiis immoo daadhii macheessu hin dhugne. Ani dubartii garaan ishee baay'ee gaddeedha. Kanaafan kadhata kootiin gadda garaa kootiin Waaqayyoo koo duratti dhageessifadha. Sababii gaddiif aariin anatti baay'ateef
amma ammaatti dudubbachaa jira. Kanaaf amma garbittii kee akka dubartii waa hin baafneetti hin lakkaayin jetteen. Kana irratti Eeliin nagaadhaan dhaqe. Waaqayyo inni kan Israa'el waan ati kadhatte siif haa kennu jedheen. Isheenis immoo faara tolaadhaan ana garbittii kee ilaali jettee kanarra karaa isheerra hin buute. Nyaata si nyaatte deebitees nyaara hin guurre. Ameen. Deebitee nyaara hin guurre. Anis immoo guyyaarraa deebitee nyaara hin guurtu kan jedhu jalatti dubbachuu barbaada. Sagalee kana Waaqayyo akka nu ibsu mataa keenya gadi qabannee kadhanna. Waaqa irratti, lafa irratti, teessoo kee isa ulfaataa irratti kabajamtee kan jiraattu. Waaqa waaqotaa, mootii moototaa, galanni guddaan maqaa Kiristoos Iyesuusiin siif haa ta'u. Waaqa guddaa, Waaqa hundumaan olii, Waaqa waan jettu raawwattu, Waaqa amma jettu geessu. Nuuf immoo Waaqa keenya taatee kan jirtu Waaqayyo Gooftaa, galanni guddaan siif haa ta'u. Bara 2015 nagaadhaan keessa nu baaftee har'a yaa Gooftaa bara 2016 nagaadhaan nu ceesifte. Asiin nu geessifte. Maqaan kee eebbifamu. Ati Waaqa dubbattee raawwattuudha. Waaqa amma jettu geessuudha. Si qabna kanaaf galanni siif haa ta'u. Siin darbu arganneerra. Siin jiraachuu arganneerra. Siin ulfina arganneerra. Siin fayyaa arganneerra. Manni keenya alli keenya eegameera. Galanni siif haa ta'u. Ammas immoo yaa Gooftaa bara 2015 keessa kan nu gaddisiisaa turan, kan nu aarsaa turan hamootii diinoti keenya waan nu wajjin hin ceeneef galanni siif haa ta'u. Ammas Gooftaa ammas immoo kakuu nuuf qabdaa. Sagaleen kee akka nutti dubbatutti Gooftaa lamuu deemnee akka nyaaran guurre nutti dubbataa jirta. Haannaadhaan qabdee akka nu barsiiftu yaada kee dirqee haa ta'u. Kakuu nuu qabdu 2016 irratti nuu raawwanne. Isa qulqulluuf talaafaa namaan akka kee Yesuusiin sagalee kan nu barsiisi. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kutaa kana keessatti akkuma arginu namoota 4 keessatti maqaan isaanii dhahamee jira. Tokko akkuma ilaalle inni tokko Eelii lubichaa. Inni lammaffaan Ilqaanaa abbaa manaa dubartii lama. Isaanis immoo tokko Haannaa, isheen lammaffaan immoo Finaanaadha. As keessaa lamaan isaanii adda adda baasee maqaa baasee dubbateera. Isheen tokko Haannaan dhala hin qabdu, Finaanaan garuu ijoollee qabdi jedhamee barreeffameera. Egaan dubbiin kun ijoon dubbii kanaa kan inni ilaallatu ishee dhabduu sana ilaallata. Ishee gaaffii qabdu. Isheenis immoo Haannaadha. Walumaa galatti Haannaan rakkoo waan qabduu fi rakkoo ishee sana akkamittiin akka isheen himataa jirtu as keessaa ilaalla. Rakkoo kanaaf immoo furmaata isheen argatte maali? Isa jiru wajjin ilaalla. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan egaa waggaadhaa gara waggaatti Waaqayyoo aarsaa dhiyeessuudhaaf yeroo baay'ee hin naqaa ture. Yeroo inni jiraatu kana yeroo aarsaa dhiyeessuudhaaf qabu kanatti mandara isaatii gara Shiiloomitti ol bahee yeroo inni dhiyeessu argina. Iddoo sanatti lubii achi taa'ee eegu jira. Lubi kunis immoo lubii Eeliin jira. Iddoo lafi Sheeloom jedhamu kun immoo ijoolleen Eelii lamaan isaanii lafa isaan itti luboota ta'anii Waaqayyoon tajaajilaa turanidha. Egaa namni kun dubartii lamaan kana hin qaba. Jaalalli isaa lamaan isaaniitiin maal fakkaata yoo jennee ilaalle xinnoo ishee caaluu hin danda'a. Finaanaan ijoollee qabdi, ijoollee ishee tobsiti. Haannaan garuu ijoollee hin qabdu, wanta tobsitu hin qabdu. Haa ta'u iyyuu malee gaaffii qabdi bara jireenya ishee. Namni hir'ina qabu yookiis immoo wanti tirrate namni qabu yoo jiraate rakkoo qabaachuudha. Yeroo hundaa gaaffii qabachuudha. Nama gaaffii qabuudha Haannaan as keessatti. Egaa Haannaan rakkoo isheen qabdu keessaa tokko kan ishee rakkisu baay'eetu jira. Bara jireenya ishee keessa kan isheetti gaaffii ta'e gara waggaadhaa gara waggaatti gaaffii kan ta'ee jiru jira. Akkuma arginutti masaanuu ishee rakkiseera. Masaanuu ishee sababa isheen dhala hin qabaanneef yeroo hundaa isheen maal rakkiftii turte. Sababa isheen dhala hin qabaanneef talii dadhabsiti ta'a. Keessumaa gadi bu'uuree ilaalle sagalee kana keessatti Waaqayyo Haannaadhaaf dhala akka hin kennine waan barteef waan beektuuf Finaanaan masaanuu ishee aarsuudhaan tuttuquudhaan yeroo hundaa hin duchiiftii turte jedha.
dhala kan namaa kenne waaqayyo dhala waaqayyo kenneef sana qabatteeti ishee dhala hin qabne sana yeroo isheen tuttutu yeroo isheen gaddisiiftu yeroo isheen boossutu sagalee kana keessatti argina. Hannaan nama garaan ishee gaddu jechuudha. Garuu lamaan isaanii abbaan manaa kun akka inni itti ilaalu waa nama qaba. Yeroo aarsaan dhiyaatu qalmi qalamu finaanaadhaaf kenna mataa isheetii hin kenna intaloota ishee ijoollee ishee lakkaa'ee isaaniif hin kennaa ture. Garuu haa ta'u malee Haannaan waan isheen dhala hin qabaanneef waan ofii isaatii jaallatuuf waan ofii isaatii immoo ishee gargaaruu barbaaduuf harka lama dabarsee kennaanii ture. Kunis immoo ishee quubsuu hin dandeenye. Haannaadhaaf kennaa haa kennu iyyuu jaalala isaa baay'ee itti mul'isu iyyuu malee kan bukkeedhaa ishee tuttuqu kan nagaa ishee dhowwatu jira. Ollaa ishee jira. Naannoo ishee jira. Jireenya ishee keessa galee jira. Kanaaf gara bu'uunii ilaallu yeroo isheen gara mana qulqullummaatti ol baatu hundumaatti masaanuu ishee hamma isheen boosse midhaan lagattutti ishee tuttuqxee turte. Hamma isheen boosse midhaan lagattutti. Mana qulqullummaatti ol baanii aarsaa dhiyeessuuf yeroo isaan dhiyaatan mana fuula waaqayyootti yeroo isaan dhiyaatan nama waaqayyoo duratti yeroo isaan dhiyaatan isheen hin tuttuqxi yeroo hundaa hin boossitti yeroo hundaa hin gaddisiifti hin boossi yeroo hundaa hin boossi. Nama mimaaniiti jechuudha. Nama rakkina garaa qabudha jechuudha. Nama imimmaan qabudha jechuudha. Sababa isheen boossu kanaaf abbaan manaa ishee rakkina ishee kan hin beekne. Gaaffii tokko gaafate. Gaaffii ni gaafate keessaa waan namatti tolu. Kanaan maal jedhaa abbaan manaa ishee kana jedha. Yaa Haanna maaliif boossaa hin galle isaa wanta isa boosisu. Haadha manaa kee takkanna godhe jettee hin dubbanne hin amanne isheen. Yookiis immoo dhala hin dhabe jettee dubbachuu isaan dhabe. Kan ishee boosisu garaa ishee keessa waan boosu. Maali ati maalumaaf boossa? Aarsaan yeroo dhiyaatu siif harka laman sii kennaa ture. Yookiis immoo jaalala addaa tokkoon siif qabaa ture. Akkuma ati beektu iyyuu ati maaliif boossa? Maaliif garaan keessa kana gadda? Maaliif midhaanis hin nyaattu? Inni dhiphata takka yeroo haati manaa fi nyaata nama biraa nyaachuudhaaf haa ta'e yeroo hundaa ganamaaf galagala gaddan garaansaa garaa gaddaa isattis gaddiitti dhaga'ama ta'anii yaada. Kanaafuu maaliif boossa maal taate jedhee hin barreessu. Ani iyyuu ofii isaatiin dhugaan ijoollee kudha irra siif hin wayyu jedhe. Ijoollee kudha irra siif hin caalu maalaan maaliif boossa? Tarii kun waan lapheessee gammachiisutti fakkaateera. Kunis isheedhaaf gahaa ta'e hin argamne. Gaaf tokko Shiidoon kan jedhamutti nyaata eega nyaatanii booddee iddoo aarsaa sanatti jechuudha nyaata nyaatanii galanii booddee Haannaan kaatee hin dhaabatte. Garaa ishee keessaa tuttuqe hir'a inni ishee sun. Inni namni tuttuqu inni isheetti hir'ate inni gaaffiitti ta'e inni gaaffii bara dheeraatti ta'e ishee tuttuqe nagaa dhowwate. Hiikee kan biraa keessa hin jiru jetteeti kaateetii hin dhaabatte jedhu. Yeroo dhaabattu Eeliin garbichi waaqayyoo lubichi michichila balbala mana waaqayyoo dubbiirra taa'ee jira. Achi taa'ee jira hin ilaalaa ture. Isheenis kaateetii garaa ishee qulqulluudhaan fuula waaqayyoo duratti kan hin ta'e. Haannaan maal jette isheenis guddaa gadditee mararamtee bu'aa waaqayyoo hin kadhattee turte. Asirratti egaa Haannaan nama kadhataa jechuudha. Mararamtee guddaa waaqayyoon duratti hin boosse hin kadhattee turte. Kan garaa nama raasu kadhata garaa nama raasu. Kan boo'icha qabu imimmaan kan qabu jechuudha. Kan gaaffii namaa deebisu jechuudha. Imimmaan isheen qabdu yookiis gaaffii isheen gaafattu kadhati isheen gaafattu amma argadhutti isa jiru fudhattee kan kaate fakkaatti jettee kan akkasii kana kan yeroo isheen kadhattu arginu. Yeroo sanatti isheenis immoo yaa Waaqayyo gooftaa maccaa rakkina ana garbittii keetii yoo ilaalte ani garbittii kee wanta sitti dubbadhu rakkoo garbittii keetii yoo keessa galtee ilaalte inni abbaa manaa koo jedhu naa gahaa miti inni namnatti dubbatu gahaa miti yaa Waaqayyo inniti jettu hin ta'aati yoo rakkina garbittii keetii kana keessa galtee ilaalte yoo na midhatte yoo immoo mucaa ilmaanaaf laatte yoo mana yaadatte jedhu yoo gadameessi koo mucaa baachuu dandeessi Waaqayyo ana garbittii kee ilaalte yoo na yaadatte yoona irraanfachuudhaan ni baatte. Waaqayyo yeroo nama irraanfatu waan nan irraanfatan jechuudha. Waaqayyo waaqa nama irraanfatu miti. Yoona irraanfachuudhaan baatte. Mucaa ilmaas yoo anaaf kennite ani immoo
isaatii siif nan kenna. Mucaatiin haaflaattu mucaa ilmaa yootiin haaflaatte ani immoo fuudhee siif mana keetiin nan kenna, mana keetiin hojjetu. Bara jireenya isaatiin qarabaa mataa isaarra hin ga'u. Ani immoo siif nan dhiyeessa, sitti nan kenna, siif nan kenna mana keetiin jettee Waaqayyo waadaa galte. Akka jettee Waaqayyotti waadaa galte. Jecha cimaadha kun. Yoo Waaqayyo naaf kenne kanan godha. Yoo Waaqayyo naaf kenne akkasan godha jedhanii dubbachuun salphaa miti. Garuu Waaqayyo kennanii raawwachuu, Waaqayyo waan namaa kenne irratti raawwachuun salphaa ta'uu dhiisuu danda'a. Isheen garuu isa Waaqayyo kenneef kana mana Waaqayyootti deebisitee akka laattu achuma dhaabattee waadaa galte. Dubartii kutattuudha, dubartii garaa kutatte, dubartii kennuudhaaf kenne hubatteedha. Waaqayyo yoo kenne, Waaqayyo isa yaadate amantiidhaan immoo kan kadhattu turte. Haannaan ittuma fuuftee akkana jette, yaa gooftaa godhe yoo kana naa goote amma na keetiin hin kenne. Egaan Haannaan ittuma fuuftee akkana jette, yeroo turte sanatti Eeliin sosochii afaan isheetii kana ni ilaalaa ture. Luba ta'ee luba waldaa keessaa, gaggeessaa waldaa keessaa ta'ee rakkoo ishee kana lubanni hin beerre. Lafi isaan jiran lafi takka waa dhoddee yookiis machooftee lafa san jirtu kanatti fudhateera. Isheen sababa isheen kadhattuu sagalee hin dhageessiftu kadhata garaa keessaa hidhii ishee duwwaa rukuttee kadhatti. Abaayi laphee ishee keessatti garaa gaddeebi'aadhaan, garaa cabaadhaan, garaa ishee keessatti Waaqayyoon hin kadhatti. Isa asaasa namaa dhaga'u, isa garaa namaa keessa beekutti Waaqayyotti mattee turte. Kanaaf lubichi wanna isheen jettu hin dhageenye tarii kadhata nu kadhannu yaa Waaqayyo akkas godhe yeroo jennu namni ollaa keenyaan dhaga'ata. Inni nu bukkee jiru dhaga'ata. Inni gama jiru dhaga'uu danda'a. Aban waa'ee kanaa kadhata jedhee dubbachuu danda'a. Garuu asirratti lubi kun hin barre wanta isheen jettu. Kanaaf waan machooftetti fudhateeti jecha tokko jecha nama gaddisiisutti dubbate. Nama garaan isaa gaddetti waan nama gaddisiisu dubbachuu Waaqayyo nama horshu. Innis immoo hidhii ishee yeroo ishee rukuttu, yeroo isheen dubbattu sagalee ishee waan hin dhageessifneefi akkanatti jedhe. Eeliis kanarratti maal jedhe? Hin machoofte jedhe. Takka aariin nama macheessa. Waan godhan yeroo dhaban nama macheessa. Yeroo waan argatan barbaadan argachuu dhaban nama macheessa. Waan machoofte itti fakkaateeti ati jedheen jechuudha. Ati amma yoomiitti machooftaa? Daadhii waynii kana dhaqiitoof keessaa baasi. Daadhii wayniiti sitti machooftee isaa turan. Keessaa of keessaa baasi. Amma yoomiitti? Dubartii hubannaa qabdu isheenis daadhii hubannaa, deebii hubannaa qabu deebifteef. Waawuu yaa gooftaa koo, ani daadhii waynii yookiis immoo dhugaatii nama macheessu hin dhugne. Ani gammittiin kee, ani dubartii garaan ishee baay'ee gaddeera. Ani dubartii garaan ishee baay'ee gaddeera. Na hubadhu, ani machaa'e miti. Ani daadhii waynii dhugee miti. Ani nama waan nama macheessu dhugee waan adbaadhuma haasaa hin jiru. Waan hin taane jedhaa hin jiruuti. Na hubadhu, ani nama dubartii garaan ishee gaddeera. Kanaafan kadhata koo gadda garaa kootii Waaqayyoo koo duratti dhangalaafachaa jiraati bari. Yoo hubachuudhaa baate gaggeessaa waldaa, hubachuudhaa baate lubichi, yoo hubachuu baate kan biraan Waaqayyo garuu kana naa godhaa hankanan itti mataa jiraati kana bariiti. Sababii gadda kanaafan baay'ee garaan koo gaddee waan hin jiruuf akkana kadhataa jiraati. Sababii gaddiif aariin anatti baay'ateef amma ammaatti dudubbachaa jira. Gaddiif aariin natti waan baay'ateefan dudubbachaa jira. Waaqa isa hiikanaa kennuu danda'u duratti dudubbachaa jira. Waaqa isa gaaffii koo deebisuu danda'u durattan dudubbachaa jira. Kun immoo waggaadhaa gara waggaatti natti darbe. Gara booddeetti yoo deebitanii lakkoofsa 7 irratti kunis immoo waggaadhaa gara waggaatti ittuma fufe. Kanaaf aariitu jira wanta ta'eef waggaa bara dheeraa eegeeti. Naaf hin taane, naaf hin mijanne. Kun immoo gadda garaa kootiin Waaqayyoo gosa kennuu danda'uttan dhiyeeffachaa jira. Malee hin machaa'e. Kanaafan
ana garbittii kee akka dubartii waa hin baannetti hin lakkaayin jette. Akka dubartii machooftutti hin lakkaayin. Akka dubartii waan hin taane haasoftutti hin lakkaayin. Ani gadda garaa kootii Waaqayyotti dhiyeessaa jira jette. Waaqayyo galanna. Kana booddee dhaabatee dhaggeeffatee. Kana booddee innis harka kenne. Akka isheen Waaqayyoo kadhataa jirtu Waaqayyo Waaqa garaa keessaati. Waaqa asaasa laphee namaa keessaa dhaga'uudha. Waaqayyo Waaqa jecha namaa dhaga'uudha. Waaqayyo Waaqa mimmaan namaa arguudha. Waaqayyo Waaqa gadda namaa bira ga'uu danda'uudha. Kanaaf innis kana hubateeti akkana jedheen nagaadhaan naqe. Waaqayyo inni kan Israa'el waan ati kadhatte siif haa kennu jedheen. Waaqayyo kadhatteetta himatteetta tiboosseetta Waaqayyo Waaqni Israa'el inni ti waaqessitu inni ti kadhattu inni ti saastee wajjin haasaa jirtu kun waan garaa keetii siif haa kennu. Isheenis immoo kana booddee faara turaadhaan garbittii kee ilaali. Ana garbittii kee faara turaadhaan ilaali jettee karaa ishee hin buute jedha. Kana booddee nyaata si nyaattee waan hundumaa eegatti laattee booddee waan hundumaa fuula Waaqayyootti gad dhiyeessitee booddee ba'aa ishee hundumaa Waaqayyootti gad dabarsitee laattee booddee isheenis karaa ishee irra hin buute. Waan namatti tolu egaa deebitees nyaara hin murre. Haalaleeyaa. Deebitee nyaara. Kanaaf nyaara hin murre. Anis mata duree guyyaa irraa deebitee nyaara hin murtu kan jedhudha jalatti waan dubbatu. Nyaara hin murre. Deebitees nyaara hin murre. Hin gammadde kana booddee Waaqayyo hiika tokko godheef. Akkuma isin argitan lakkoofsa 19 amma 20 yoo jiru wajjin ilaalle boromtaa isaa Hilqaanaa fi maatii isaa gara ganama obboroodhaan ka'anii Waaqayyoof hin sagadan. Gara Raamaatittis deebi'anii mana isaaniittis hin galan. Hilqaanaan haadha manaasaa Haannaa bira ga'ee Waaqayyos ishee in yaadate. Kanaaf isheenis immoo ulfooftee yeroon isaa ga'eenyaan ilma deesse. Isa argachuuf ani Waaqayyoon kadhadheera jettee maqaa isaa Saamu'eel jettee moggaate. Isa kadhachuudhaaf ani Waaqayyoon kadhadheera. Ilaala egaa waggaa dheeraa waggaadhaa gara waggaatti finaanaan yeroo aarsitu fuula Waaqayyootti dhiyaatti. Ganamaaf galgala fuula Waaqayyootti dhiyaatti. Waggoota darban keessa hin taane fuula Waaqayyootti dhiyaatti. Hin boossi. Hin gadditi. Garuu Waaqayyo yeroo itti yaadatu. Deebiin kun kana booddee ta'e. Eega gara mana isaaniitti galee innis abbaa manaa ishee wajjiniin eega wajjin ta'anii booddee Waaqayyo isaan yaadate. Waaqayyo deebi'ee gadameessa ishee keessa mucaa kaa'e. Waaqayyo deebi'ee isheedhaaf deebii ta'e. Isheenis kanaaf akkana jette isa argachuudhaaf ani Waaqayyoon kadhadheera jette. Gadi buutanii lakkoofsa 20 gara dhumaatti ilaaltan. Isa argachuudhaaf ani Waaqayyoon kadhadheera jettee maqaa isaa Saamu'eel jettee moggaafte. Egaa deebitee nyaara hin guure. Eega dubartiin kun nyaara hin guuriin hafte Waaqayyo nyaara guuruurra isa hiike jechuudha. Waaqayyo deebii ta'e jechuudha. Har'as egaa bara amma keessa jiraannu keessatti gara mataa keenyaatti wal deebinee ilaallee jireenya Haannaa irraa waa barra. Haannaan nama kadhataati. Nama bardanii guddaa qabu. Nama yaaddoo guddaa qabu. Nama boo'icha qabu. Isheen nama yeroo hundaa Waaqayyoon duratti dhiyaatu. Kadhata kan jaallattuudha. Asaastee Waaqayyoon kan kadhattudha. Ganama siree irra teessee kan kadhattu ta'a. Gadi baatee yeroo kadhattu ta'a. Yeroo mana Waaqayyootti ol baatu nama kadhattu turte. Nama kadhataati. Namni kadhataa'oo hin argata. Nama Waaqayyoon eegummoo turte. Kadhattee immoo deebitee hin dhiibne. Waaqayyoon ko amma ni naaf godhutti jette. Kutaa magana keessa birannee akkuma wajjin ilaallu kana hamma Waaqayyo deebiinaa deebisutti jetteeti. An kanaaf nama garaansaa gaddeedha. Waaqayyoon ko deebiinaaf ta'a jetteeti. Yeroo lubichatti dubbattullee Waaqayyoo kottan gadda koo himachaa jira. Waaqayyo asaasa koo dhagaa kana malee dubartii himachaa hin dandeenye. Nama Waaqayyoon eeguudha. Waaqayyo naaf godha jettee iyyuu amantiidhaan yooti naaf laatta ta'e iyyuu jettee yeroo isheen waa dagaltu argina. Nama jecha diinaatiin hin moromneedha. Nama jecha diinaatiin kan hin mo'amneedha. Asirratti
masaanuun ishee finaanaan yeroo isheen gara mana sagadaatti yookiis immoo gara aarsaatti yookiin immoo waan gara waaqayyoof aarsaa dhiyeessee jiru isheen dhiyaattu isheen yeroo baay'ee hin tuttuqxee turte jedha. Sababa isheen dhala dhabdeef gaangoodha jettiin jechuun ishee namni dhala godhanne gaangoo ittiin jedhu namni biyya keenya dhala godhu tanaan gaangoodha hin deessu jedhu. Waaqayyo garuu gaangoo sana keessa kaa'eetii waan haaraa godha galanni waaqayyoof. Kanaaf jecha masaanuu sanaan nama booddeetti hin deemne. Waaqayyoon duratti waaqayyoon koo naa kenna jecha diina kooti afaan diinaa naa cabsiisa waaqayyoon jettee nama eeggatu turte. Eegamuu argattee booddee immoo gocha goote. Nama waaqayyo wareega nama beektu. Waaqayyo yooti naaf laatte yoo mucaa ilmaa naaf laatte ani immoo bara jireenya isaatii mana kee keessa akka inni hojjetuuf siifan kenna yaa waaqayyo. Qarabaan illee mataa isaa irra hin ga'u, millaachiin mataa isaa irra hin ga'u, hin aadamu. Fuula kee dura deddeebi'a, siif hojjeta, mana kee keessa dhaabata. Jette galanni waaqayyoof bara baraan ta'u. Nama wareega beeku. Wareegdee immoo deebitee immoo nama raawwachuu danda'u. Egaa waaqayyoo wareegdee booddee waaqayyos wareegina ishee sana beeka. Waaqayyos garaa namaa beeka. Waaqayyos keessa namaa beeka. Waaqayyos wanta isheen jetteef, walaba isheen dhaabattee jetteef, wanta isheen gootu kana beeka. Wanta ta'eef waaqayyos eeganni raawwatee booddee wareegicha raawwatte. Waaqayyos mucaa ilmaa kenne gadi buutanii dubbisuu hin dandeessu. Lakkoofsa 22 kaaftanii yoo dubbiftan waaqayyo deebisee immoo dhala ganni kennee fi dhalicha attamitti akka isheen guddiftee mana waaqayyootti geessite hin argine. Nama wareega baasuu dandeessudha. Takka yoo waaqayyootu kana naa gooteen kanas sii godhe. Takka lootarii yoo naa baaftee jettee yaa waaqayyo walakkaa siif kenna jenna walakkaa. Akka nu kennuu hin beekne waan akka nuyi hin kennine waan beekuuf hin arganne. Garuu namni tokko waaqayyootu akkas naaf goote ani immoo kanan siif godhe. Waaqayyo dhabaa miti garuu. Waaqayyo amantii namaa garaa namaa laala wanta ta'e. Egaan dubartiin kun yookiis immoo Haannaan akka kanatti mo'icha argatte waaqayyo biraa argatte jechuudha. Waaqayyotu kenna kenne. Kan isheen argattutti immoo raajii argatte. Sabaaf kan ta'u waaqayyo saba gidduu kan dhaabachuu danda'u. Ulfina waaqayyo dhaabachuu kan danda'u. Mana waaqayyo keessa nama hojjetu. Mucaa barbaadama, bara irratti barbaadama, nama mul'ataa waaqayyo kenne. Kan kennuufitti iyyuu waaqayyo abduudhaaf kana kenne hojii keessa hojjetu. Waaqayyo galanni bara baraan ta'u. Egaa obboloota koo mi'as deebina gara mataa keenyaa. Isinis immoo bara darbe kana keessa akkuma Haannaan waggaadhaa gara waggaatti kan ishee tuttuqu kan ishee buusisu akkuma jiru. Wanti isin buusisee jira. 2014 keessas 2013 keessas haa ta'u. Mi'as kottaa immoo 2015 keessa waaqayyoon eegdanii waaqayyo biraa barbaaddanii wanti isin buusisaa ture wanti isin gaafataa turtan jira. Isinittani lammata deebitanii nyaara gooftan. Waaqayyo deebi'ee hiikasniifta. Bara kana keessa bara fuula keessan dura jiru keessatti waaqayyo hiikasniifta. Nyaara deebitee hin gurre. Deebitee nyaara hin gurre jedhe Haannaan. Waaqayyo galanna ta'u. Deebitee nyaata see nyaatte jedhe. Kan garaan ishee goge, kan soomaan goge, kan nyaata jibbisiisee ture. Eegasii yaadii waaqayyo gara ishee dhufnaan deebi'ee waaqayyo biraa dhufnaan isheen nyaara ishee hin gurre garte. Waaqayyo gammachuudhaan gadhiise. Isinittani maa waaqayyo bara keessa isa fuula keessa dura jiru bara gammachuus ni yoo amantan waaqayyo sin godha. Yoo eegdan waaqayyo sin godha. Akka Haannaadha nama kadhataa yoo taatan kadhattanii muura dhaabattanii yoo eegdan. Yoo immoo waaqayyo akka inni jedhetti yoo hin gootu taatan. Yoo yaada waaqayyo wajjin hin deemtan akka Haannaadhaa isinis haala dhaaltu. Waaqayyoof galanni bara baraan ta'u. Maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u. Kanaaf deebitanii yaalan gurtan. Deebitee nyaaran gurtuu obboleessa koo. Deebitee nyaaran gurtuu obboleettii koo. Kan aman waaqayyo akkati nyaaran gurre barbaada. Abbaan ijoolleen isaa akka nyaaran gurran hin barbaadu. Abbaan keenya immoo abbaa foonii isan ijoollee keenyaaf yaadnu caalaa nu yaadnu. Bara jireenya keenyaa waaqayyo gammanne akka jiraannu barbaada waaqayyo. Arganne akka jiraannu barbaada waaqayyo. Kanaaf abdiidhaan eegaa barri fuula keessan dura jiru inni ammas eegdan kun kan eebbaas ni ta'a. Waaqayyo nyaara isin buusisu. Maqaa waaqayyo kan eebbifame ta'u. Kan warra dhaabannee waaqayyo wajjin hin kadhanne. Haaleluyyaa. Galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee kan eebbifame ta'u.
Hallelujah gooftaa Yesus. Ati amanamaa, ati jiraataa, ati dhugaadha. Yaa Waaqayyo waggaa bara darbee obboleessi koo obboleettiin koo waan eegan qabu turani waan fuula kee duratti dhiyeeffatan baay'ee qabu ta'a. Kan isaan boosise baay'ee jira ta'a. Kan isaan gaddise baay'ee jira ta'a. Tuttuqaan diinaa baay'ee jira ta'a. Kan nagaa isaan dhowwate baay'ee jira ta'a. Inni kaan fayyaa dhabuudhaan, inni kaan nagaa dhabuudhaan, inni kaan jireenya dhabuudhaan, inni kaan hojii dhabuudhaan, inni kaan bultii dhabuudhaan, inni kaan dhala dhabuudhaan yaa Waaqayyo kan isaan boosise baay'eetu jira ta'a. Yaa ilma Waaqayyo warra sin kadhadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkuma Haannaadhaaf raawwatte akkuma Haannaadhaan lammata deebitee nyaara guurtu nyaara hin guurre Haannaan akkuma jedhame maqaa Kiristoos Yesuusiin nyaara guuruu irraa obboleessa koo obboleettii koo kaasi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin barri fuula keenya dura jiru bara eebbaa haa ta'u. Maqaa Yesuusiin lafa isaan itti argatan bara isaan itti argatan bara isaan itti galateeffatan akka gootu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Haleluuyaa gooftaa Yesuusiin goota ulfinni siif haa ta'u. Ati Waaqayyo Waaqa jiraataadha ulfinni siif haa ta'u. Hamma jettu geessaa ulfinni siif haa ta'u. Wanti ati dubbattee karaatti hafuun jiru yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiin kana immoo karaatti hambisuudhaaf akka finiinaa ta'ee kan garaarratti obboleessa koo obboleettii koo nagaa dhowwatu kan hollaa ta'ee kan tuttuqu hafuurri hamootaa hafuurri diinotaa abbaa ormarraa kan darbataman maqaa Kiristoos Yesuusiin hidhaman. Maqaa Kiristoos Yesuusiin lubbuu kamirraa hidhamu. Amma yeroo kana addana kan jiran irraa maqaa Yesuusiin hidhamu. Obboleessa koo obboleettii koo irraa hidhamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin balballi jalaa cufame haa banamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karri jalaa cufame haa banamu. Maqaa gooftaa Yesuusiin gadda kan itti darbachuu barbaadu dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin haa ka'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin haa buqqa'u irraa magaalaa baadaa namas Santiroodi. Reekilaadoo namas Santiroodi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga Kiristoos Yesuusiin kan rukutame maqaa Kiristoos Yesuusiin irraa kan buqqa'aa ta'u barri fuula obboleessa koo dura jiru barri fuula obboleettii koo dura jiru barri fuula waldaa keenya dura jiru barri anaaf obboleessa koo dura jiru yaa Waaqayyo siin kan eegame haa ta'u bara targannu haa ta'u bara boonsaa haa ta'u bara sabni keenyatti yaadatamu haa ta'u bara namni keenyatti yaadatamu haa ta'u bara hojiin keetti hojjetamu haa ta'u yaa Waaqayyo lamuu deemnee nyaara akka hin guurreef nu gargaari. Ati guddaadha kana waan gootuuf ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee baraatii hamma bara baraatti haa eebbifamu. Qulqulluuf tolaaf amanamaa ilma kee Yesuus Kiristoosii kan jedhii kadhata keenya nuu dhaga'i. Ameen. Waaqayyo bara baraan is naa eebbisu.